Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Chaanaalii keenya irratti akkuma beekamu barumsa afaan Oromoo, afaan Ingiliffaatii fi afaan Amaariffaa kan irratti baratanidha jechuudha. Kanaaf har'allee maalidha kanan isiniif qabadhee dhiyaadhee barumsa afaan Ingiliffaa yeroo baay'ee itti fayyadamnu haasaawwan jechuudha. Haasaawwan itti fayyadamnu nama lama waliin kan adeemsifamaa jirudha. Namni lama ni jiranii isaanillee waa'ee hojii haasa'an guddina hojii keessatti jiru waa'ee isaa haasa'anii kanaafiyyuu sirriitti dhaggeeffadhaa iddoo kamittiyyuu iddoo isinii galuu baatellee irra deddeebi'aa ilaalaa akkasumas yaada koomentii irratti naa barreessaa gaaffii yoo qabaattan warroonni onlaayiniidhaan daayireekt zuumii iimoo fi teelegiraamaan barachuu barbaadan ammoo nu dubbisuu dandeessan. Amma gara barumsa keenyaa deemu. Okay. Namoota lama kan haasa'aa jiranii akkas jedhaa yaadaa'i. Tokkoffaan maal jedhee Did you hear the good news? Did you hear the good news? Did you hear jechuun dhageessee jirtaa jechuudha. Oduu gaarii dhageessee jirtaa? Oduu gaarii sana dhageessee jirtaa jechaanii jira jechuudha amma asirratti. News jechuun oduu jechuudha. Gaarii jechuun good jechuudha. Dhageessee jirtaa yoo jennu immoo did you hear jechaa jirra jechuudha. Did you hear the good news? Oduu gaarii dhageessee jirtaa jedhe jechuudha. Yookaan jette. Achi booda immoo no I didn't. No I didn't. Lakki hin dhageenye jechuudhaaf jechuudha. Haasaan kan wal qabateedha. Yaa footoo garaagaraati irratti barreeffamu malee jechuudha. No I didn't. Lakki hin dhageenye. Lakki hin dhageenye. No I didn't. Asirratti ammoo itti aansee immoo maal jedhee I got a promotion at my job. I got a promotion at my job. Hojii koo irratti guddina argadheen jira. Kana yoomidha jechuudha kan akkanatti jettanii. Fakkeenyaaf hojii hojjechaa jirtanii sadarkaan ni jira miti iddoo hojii isin hojjettan keessatti keessattuu hojjettoota yoo taatan sadarkaa qaba. Fakkeenyaaf kan jala hojjetan akkasumas ammoo kan isaan to'atu ni jira. Kan isaanirraa olillee ni jira jechuudha. Kanaafiyyuu hojii keessan laalanii ta'uu danda'a. Tajaajila hojii keessan laalanii guddina isinii kennu jechuudha yeroo tokko. Kanaafiyyuu inni immoo yoo guddina argate namni tokko hojii keessatti kafaltiin isaa kafalamuun ni ida'amaa fi wantoota akkasiitu jira. Kanaaf gammadee jechuudha asirratti. I got a promotion at my job. Maal hojii koo irratti guddina argadheen jira jedhe. Promotioniin guddina. Promotion asirratti amma guddina argachuu isaa ibsuu fi jechuudha. I got a promotion at my job. Kan jedhudha jechuudha. Amma maal jedhee itti fufee immoo inni kuni really dhugumaan moo really jedheen jechuudha. Really? Dhugumaan moo? Achi booda moo maal jedhanii? Seriously, I am so excited. Seriously, I am so excited. Dhugumaan baay'ee gammadeen jira. Amma yoo waan promotion sana argate baay'ee gammadeen jira jechuudhaaf jechuudha. Seriously, I am so excited. Dhugumaan dhuguma kooti yookaan dhuguma kooti baay'ee gammadeen jira. I am so excited. Maalidhaafi promotion sana argachuu isaatiif. Yookaan ammoo guddina san argachuu isaatiif jechuudha. So, itti aansee immoo maal jedhee? Well, congratulations. Well, congratulations. Gaariidha baga gammadde. Erga inni promotion isaa argachuu sana beekee booda maal jedhee jechuudha? Well, congratulations. Gaariidha baga gammadde. Asirratti baga gammadde jedhanii wal hammachuus maal akkasis ni danda'u. Wanta gaarii waan ta'eef jechuudha. Okay, thank you jedheen asirratti immoo dhiyaata kana ni beektan yeroo baay'ee thank you galatoomi. Thank you galatoomi. Inni itti aansee immoo I am so happy for you. I am so happy for you. Siif baay'ee gammadeen jira. Maybe hiriyaa isaa waliin haasa'aa jira ta'a. Hiriyaa isaan promotionii sana argachuu isaatiif siif baay'ee gammadeen jira. Hiriyoota akkanaa isiniif yaa kennu kan guddinni keessan isaan gammachiisu. Kan wanti isin argattan isaan gammachiisu jechuudha. I am so happy for you jedheen. Siif baay'ee gammadeen jira. Siif baay'ee gammadeen jira. I am so happy for you jedheen jechuudha. Kanaafiyyuu really ammallee kana really dhugaa. Achi booda immoo yes you really deserve this. Yes you really deserve this. Kuni dhugumaan siif mala. Yeroo tokko namoonni dandeettii keessan beekan hammam hojjechuu akka dandeessan garam deemuu akka dandeessan dandeettii keessa sirriitti beekan ni jiran. Isaan amma yoo wanta tokko argattanii argan maal jedhan jechuudha? You deserve
this yookaan ammoo kuni siif mala. Amma kana mucaan kun yookaan namni kun kan jedhuun maalii isaa beeka dandeettii isaa beeka ta'a jechuudha. Kanaaf maal jedheeni kuni dhugumaan siif mala jedheen. Eeni kuni dhugumaan siif mala. Yes, you really deserve this. Yes, you really deserve this jedheen jechuudha. Kanaafiyyuu conversationii baay'ee gabaabduudha garuu waan hedduu of keessatti qabatti jechuudha. Fakkeenyaaf deserve yoo jenne wanti tokko siif maluu agarsiisuudha. Deserve kan jedhu jechuudha. Wantoota biraallee ni jiranii kanaafiyyuu irra deebite. Egaa barumsi keenya har'aa kanuma fakkaataa akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa aga barumsa biraatiin walitti deebinutti bakkuma artanii nagaa ta'a baay'een isin jaalladha.